Salaalee aanaadharratti waraanni mootummaa meeshaa gurguddaadhaan beelladaa fi namoota miidheeraa jedhame. Aanaa hidhaabuu abooteettis namoonni 13 rukutamanii hospitaala jiraachuun himame. Bal'ina isaa kan nageessan ta'a. Dubbiin pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii dubbatan balaafamaadhaa jiran qondaalli olaanaan ABO duraanii Abbaa Caalaa Lataa. Dhimma kanas bal'ina isaa kanan isinitti himu ta'a. Waltajjiiwwan miidiyaa hawaasaa yeroo waraana Tigraay qabiyyee duguuggaa sanyii haala gahaa ta'een to'achuu dadhabuu isaanii qorannoon akeeke. Akkam jirtu daawwattoota keenya mata dureewwan oduu amma isinitti himee fi kan biroo bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Isin immoo chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib gochuudhaan akka nu bukkee dhaabattan isin gaafacharraa itti aansuudhaan amma oduu tokko tokkoon. Salaalee aanaadharratti waraanni mootummaa meeshaa gurguddaan beelladaa fi namoota yoo miidhu aanaa hidhaabuu abooteettis namoonni 13 rukutamanii hospitaala jiru jedhame. Aanaadharratti caamsaa gaafa guyyaa 18 bara 2017 waraanni mootummaa meeshaalee waraanaa gurguddoo magaalaarraa gara ganda Waaree Gabroo Gooxii Walluu jedhamutti qe'ee uummataatti dhukaasuun beelladootaa fi ijoollee irraan miidhaa hammaataa qaqqabsiisuu jiraattonni OMN itti himan. Daa'ima loon tiksu kan ganna 8 maqaansaa Fayyisaa Tolaa Shaafii jedhamurra miidhaan guddaa yoo qaqqabu daa'imman biroo tika keessa turan hedduun miidhaa salphaaf saaxilamuu isaanii jiraattonni himan. Beelladoonni dhuman loowwan 20 fi re'oota 15 ta'uunis kan himame yoo ta'u seenaa fokkataatu uummata Oromoo irratti raawwatamaa jira jechuudhaanis uummanni himatan. Hidhaabuu abooteetti meeshaa gurguddaa magaalaarraa uummata nagaa irratti dhukaasuun hagammaa namoonni miidhaman 8 hospitaala Fiicheetti wal'aanamaa akka jiranis beekameetu jira. Caamsaa 25 bara 2025 hidhaabuu abootee ganda Amumaa Machaarattuu keessatti dhukaasa meeshaa gurguddaa kanaan namoonni 7 maatii tokko keessaa madaa'us jiraattonni himan. Oduu keenya kan biraatiin dubbiiwwan pirezidaantii Eertiraa guyyaa bilisummaa Eertiraa irratti dhimma Oromoo fi Itoophiyaa dubbatan balaafamaadhaa jedhan itti gaafatamaan damee siyaasaa duraanii ABO obbo Abbaa Caalaa Lataa. Namni kun yaada kennaniinis pirezidaantiin Eertiraa Oromummaa akka iidiyooloojiitti dhiyeessuun isaanii aggaammii hamaa saba Oromoo balaaf saaxiluu danda'udha jedhan. Isaayyaas Oromummaa ilaalcha siyaasaa godhee dhiyeessuun yaada armaan dura humnoota finxaalayyii kaabaa qabsoo Oromoo dura dhaabbatanii qooddachuu isaa fi hariiroo haaraa isaan waliin horate agarsiisaa jiran qondaalee duraanii ABO kun. Isaayyaas sirna federaalawaa sabdaneessaa kanas Itoophiyaan sirna federaalawaa gosaatiin bulti jechuudhaan busheessee ibseeraa jedhan. Ilaalchi kunis sablammoota Eertiraa keessaa gaaffii eenyummaa fi ofiin of bulchuu belbeltuu kaasan waan isa yaaddessuuf isa sana ukkaamsuuf biyya ollaarraa bulchiinsa federaalawaa busheessee aangoo Shaabiyaatiif fakkeenya gaarii waan hin taaneef sirni federaalawaa sabdaneessaa Itoophiyaa keessatti durirraa kaasee akka gufatu humni Shaabiyaa irratti hojjechaatii ture jechuudhaanis Abbaa Caalaa Lataa dubbatan. Addi bilisummaa Oromoo kufaatii dargii dura EPLF waliin qabsaa'uu kan yaadachiisan obbo Abbaa Caalaa Lataa yeroo sana boodas Eertiraan haga bara 2018 dawoo qabsaa'ota ABO ture jedhan. Shaabiyaan uumama isheerraa eegaleetiyyuu hiree murteeffannaa Oromoo tasumaan deeggartu diina waloo waan qabnu walii tumsaa turre malee jechuudhaanis namni kun dubbatan. Ergaan inni dhimma Oromoo miilana dabarsee fi hariiroo haaraan Shaabiyaa humnoota kaabaa waliin horachaa jiru balaa jabaa naannichatti kan fiduu danda'u ta'uu hubatamee uummanni fi hooggansi Oromoo garaagarummaa isaa cinaatti dhiisuun gamtaan akka dhaabbatus namni kun hubachiisan. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii haasaa kabaja guyyaa walabummaa Eertiraa 34 irratti taasisaniin erga hariiroon biyyoota lamaanii haaromee as yeroo jalqabaati mootummaa Itoophiyaa ifatti qeeqan. Qeeqni pirezidaantichi mootummaa Itoophiyaa irratti dhiyeessan baay'ee cimaa kan ta'ee fi hariiroon biyyoota lamaanii hammaachuu bira darbee yaada gara waraanaatti ce'uu malu akka of keessaa qabus ni beekama. Xiinxalaan siyaasaa walitti dhufeenya idil-addunyaa obbo Abdurrahmaan Abuu Haasim haasaan pirezidaantii Isaayyaas Afeworqii ifatti adda cituu hariiroo mootummoota lamaanii kan agarsiisu akka ta'e BBC'tti himan. Haasaan kun waliigalteen Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2018 mallattaa'ee ture xumuramuusaa agarsiisaa jedhan. Hariiroon mootummaa Itoophiyaa waliin qabanis hammaachuu qofa osoo hin taane adda citeetu jira jechuudhaanis dubbatan. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil-addunyaa akkasumas xiinxalaa dhimma nageenyaa gaanfa Afrikaa kan ta'an Dr. Salamoon Mabrees yaada obbo Abdurrahmaan kanaan walii galu. Haasaan pirezidaantichaa hariiroon mootummoota lamaanii rakkoon akka isaan mudate kan agarsiisu akka ta'e BBC'tti kan himan Dr. Salamoon jechi isaanii walitti dhufeenya gaarii hin taane agarsiisaa jedhan.
Itti dabaluudhaanis walamantaan hin jiru afaanii walitti darbuutu jira afaanii waan fokkisaa walirratti kaasuutu jira yoo hammaatee deeme immoo haala gara walitti bu'insaatti deemsisuu danda'utu jira jechuudhaanis dubbatan. Oduuttaanuun magaalaa Shaggar keessatti namoonni daa'ima butanii maallaqni akka isaaniif kanfalamu gaafatan to'ataman. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Afuriitti daa'imni ganna 9 Muhammad Qaasiim jedhamu masjiida Salaam jedhamu bahee fuuluma sana taphachaatii ture. Himatamtoonni 2 maqaan isaanii Seefiyaddiin Shiifaa fi Daani'eel Geetuu jedhaman ammoo karaa qaxxaamuraatiin maallaqa argachuuf kaayyoo qabatan milkeessuuf ija isaanii mucaa xiqqaa kanarra buufatan. Abbaa Alangaa magaalaa Shaggaritti Daayirektarri qorannoo yakkoota dubartootaa fi daa'immanii fi farra namaan daldalu aadde Yeshii Bantii BBC'tti akka himanitti taateen kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 5 bara 2017 raawwatame. Himatamtoonni 2 kaayyoo nama ugguruu kanaaf konkolaataa kireeffatanii bakkicha gahanii gurbaa xiqqaa kanaanis masjiidni eessa akka ta'e nutti agarsiisi jechuun konkolaataa isaanii keessa erga seensaniitii booda Shaggarii baasanii magaalaa Finfinnee fudhatanii deemanii daa'ima ugguranii fudhatan kanarraas bilbila haadhaa fi abbaa isaa qabeenya maatiin isaa qaban erga addaan baafataniitiin booda maatiitti bilbiluudhaan birrii miliyoona 3 fiddan malee mucaa keessan ni ajjeesnaa ergaa jedhu maatiitti dhaaman. Himatamtoonni kunneen daa'ima ganna 9 kana magaalaa Finfinnee naannoo 18 jedhamuun beekamutti guyyoota 2 hoteela qabatanii dhoksaatii turan. Naannawaa Afurii kanatti ammaan duras haala kanaan namni butamee maallaqni gaafatame yeroodhaan waan hin kaffalamneef ajjeesanii gatuun dhagaamee waan tureef taateen kun maatii mucaa biratti rifaatuu guddaa akka uume himu aadde Yeshiin. Maatii mucaa kanaa waan qaban gurguranii kaanis masjiidatti kadhatanii birrii miliyoona 3 namoota kanaaf erganii jedhan. Shakkamtoonni kunneen maallaqni isaan gaafatan miliyoonni 3 isaaniif qophaa'uusaa maatiin erga isaan beeksisaniitiin booda callaadhaan qofa akka qopheessan maatiitti himan. Maatiitti bilbilanii akkaawuntii irratti galchuun akka hin danda'amnee fi maallaqa callaadhaan akka qopheessan itti himan. Isaanis raayidii kireeffatanii bakka isaan jedhanitti qabanii akka dhaqanis itti himan. Maallaqa kana miliyoona tokkoon kaartooniitti saamsanii sadansaa immoo kuntaalaan maranii konkolaataa raayidii ergame kanatti kennanii jedhu. Akka aadde Yeshiin jedhanitti abbaan daa'ima kanaa yeroo maallaqa kana konkolaachisaa ergame kanatti kennan lakkoofsa gabatee konkolaatichaa suura kaafachuun ammoo namoota kana to'achuuf gargaareeraa jedhan. Namoonni kunneenis maallaqa kana fuudhanii konkolaatichumaan baankii daldala Itoophiyaa geessanii jennaan warri baankii daldala Itoophiyaa ammoo maallaqa callaa haga kana isinirraan fuunuu isaaniin jedhan. Ergasiitiin booda baankii dhuunfaa geessanii too galchanii jedhame. Mucaa uggurame kanaan ammoo maatiin kee maallaqa gaafanne waan galchaniif gara manaa si geessina isaan jechuudhaan bakkuma gaafa duraa fuudhan sanatti buusanii deemanii jedhu aadde Yeshiin. Abbaan miidhamaa kanaa lakkoofsa gabatee qabatanii dhaabbata raayidii irraa odeeffannoon konkolaatichaa qoratamee shakkamtoonni 2 to'atamuu siman. Manni murtii olaanaa magaalaa Shaggaris himata namoota yakka daa'ima ugguruun maallaqa miliyoona 3 fudhatan kana erga ilaaleetiin booda dhaddacha gaafa guyyaa 15 ji'a salgaffaa bara 2017 ooleen himatamaa tokkoffaa hidhaa waggaa 11 himatamaa lammaffaa immoo hidhaa waggaa 10 adabe. Aadde Yeshiin akka jedhanitti gochi namoota ukkaamsanii maallaqa gaafachuu kun magaalaa Shaggar keessumaa immoo kutaa magaalaa Afuriitti gocha irra deddeebiin raawwatamu ta'aa dhufeeraa jedhan. Namoonni itti karoorsanii karaa qaxxaamuraatiin maallaqa argachuuf gocha kana raawwatu. Ammaan duras namni sababa birrii kanfaluu dadhabuun ajjeefame ni jira. Murtii shakkamtoota lamaanii kanaan boodas galmeen wal fakkaataan dhufaa jira jedhan. Gochi kun yakka babal'achaa jiru waan ta'eef qaamolee nageenyaa qofa osoo hin taane hawaasnis eeruu kennuun namoota waan kana raawwatan saaxiluun ga'ee isaa bahuu qaba jechuudhaanis dhaaman.